sagalii amma kanaan maqaa isaanii irraa qabu. Bulchaan godina addaa saba Oromoo Ahmad Hassan gama isaaniitiin bulchiinsi godinaa hojii seera kabachiisuu hojjechuu jira malee namoonni nagayaa hidhe hin jiru jedhan. Namni badii malee hidhamee jiraate komiin uummataa sirrii akka ta'e himanii namoota yakka hojjetantu qabamu jira jedhan. Bulchiinsi godinaa nageenya uummataa akka hin boorofneef hojjechaa akka jiru dubbatan. Amma ammaatti seera hojii kabachiisuudha keessa hin galle sababa kanaan rakkoon keessoo keenya cimatee kanaan dura rakkoo alaatiin dhiibbaan ture sun amma sakkatti fufuu haalli mijataan uumamaa wanta jiru akka jiru wanta mirkaneessinis tokkoffaan warra abiniidha kanaan dura rakkoo uumuudhaaf socho'aatii turan namoota akkasiidha qabnee jirra. Lammaffaan warra shanii wajjiniin gurmaahanii kanneen socho'an isaanirra namoota muraasa. Sadaffaan namoota kanaan dura nama ajjeesan amma immoo maqaa qabsoo fudhatuudhaaf kanneen deemaa jiran isaanirra namni hin qabne ni jira. Sooshaal miidiyaadhaan akkuma ganaadha dubbiin gara intarneetti akka deemu namoota godhanis namoota muraasa qabnee jirra. Haala kanaan namoonni hin qabne kanaan alatti qabame qabneen jedhu wanti jiraate komiin isaadhaa sirriidha. Isa san dhiyeessuun hin danda'amaa jechuudha. Namoonni labsii muddamaa koronaaf ba'e cabsanis hidhamuu himanii jiran. Labsii yeroo muddamaa ittisa dhibee koronaa fayyadamuudhaan mootummaan namoota isa morman hidhaa jechuudhaan bakka garagaraatti komiin irra deddeebiin dhaga'ama.